يا رماني كفوني أمتا كو قلفي جالتمو في كجامو كان الدنيا هندر جرتن نجيني كو كانون رامدي بك كما جرتن سناك أبو سرين جيتشا أما هالكن كان ساعتي كانان بك ورقا هارونسن جرا akkasumas haala namni keenya keessa jiru nama keenya jettamoo lammuun garagaraa asitti wal gaheetiniin asitti waraqaa jijjiirachuudhaaf asitti wal gahanii mee akkaataa isaanitti jiran kana yoo ijaan argamu maaltu yoo ijaan agartan maaltu isin dhagahamaa yoo bakka kan of keettanii laaltanoo akkam isinitti fakkaataa maaltu isinitti dhagahamaa isiniin jedha uummata qaalii fi jaalatamoo ammanis akkaataa seera ittiin waraabachuudhaaf asitti dhorgadhaa biyya kana dammootinu seerri haalan jajjabaataa beeytanii sababa kanaatirraa kan ka'ee anis taa'ee waraabuudhaaf dirqamee dhokadheetiin waraabuudhaaf dirqamee isiniif beeksisuudhaaf amma viidiyoon hin dukkanaayaa viidiyoo kana dammootinu ergaa qabaatu malee dukkana ergamaa inni qabu waliin halaalluu dukkanaa'u kaameraatiif kana video kana jala lalena isin jenna rakko kana jahat akkasitti arginee jirra jara sana gaafa deebii goona mee maaltu akka as isaan gochee akka biyya kana keessa isaan jiraachisaa jiru rakkoo jireenya isaanii kanarraa gaafa deebii goona eenyu jedhamtaa maqaa keenuuti maqaan kiyya Obsee Ahmed jedhama wanni bakka kana dhufee haala jireenya bakka kana na dhaabe kanaafuu sa'aatii isin argitan kana waraqaa jijjiirachuudhaaf iqaamaa irratti qabachuu ba'ee kana ta'a. Qorra kanallee dandamattee bakka kana bulaatta bakkeen kun ammoo siifin mallee asiin shintibeetiidha garuu amma kam milkaa'ettee yaaddaare? Milkaa'e jedhee abdadha. meeqara galmoofte? Kanamatti galmaa 180. Ka galmooftaniin kana birri isinirraa fudhatii moo akkanumaan wal? Namatti hin galmaa'e jechuun birri 300 narraa fudhatanii gubboo narraa fudhatanii 180 kanarrattuu galmaa'e. Waan kana ta'e jiruun biyya ormaa akkana qabdi biyyaa bayuun salphina. Obboleessi keenya baga nagaan dhuftee eenyu maqaan kee? Iftuu kamaan jedhama. Akka sagalee ol maqaan kee? Iftuu kamaan. Maal ta'e si fidee maaliif dhufte? Jireenya lafi dubbifatu wanna dhufe haala baqattummaa kiyyaa fi waraqaa qayyarachuuf waraqaan kun illee kun guyyaa meeqatti asirraa hin qayyaranne jireenya gaarii keessa hin jirru kanaafuu hagammaatis nama 150 nu hagammaatiif bakka addaa wanti iddoo kana fidee haala jireenya biyya keessatti argama. Deema qabchoomanii? Bakka lakkoofsa gara mugammaa dindeemu taarikiyaa jedhama. Lakkoofsa qaamaa baafachuuf as dhufe guyyaa sadaffaa kiyyaas bulu kooti. Akkamii garuu akkamii si tajaajilaara? Haalli tajaajilummaa baay'ee nama gammachiisu. Isa keessaanuu haala muslimmaatu jira. Akkasumatti guyyaa sadaffaa kiyyatti muslimama sanutti. Ayyee? Hojii Booranaa jedhama. Magaalaa Kaayiroo keessa jira. Masri. Naannoo kana waan hin fidee yeroo kana iqaamaa qabachuuf lakkoofsa iqaamaa qabachuuf iddoo kana dhufe amma keessaa sa'aatii tokko iddoo kanatti musliimaanillee namni torbee tokkollee musliimaanii kennamee kunuun qabu akkanatti kun dubartummaa kennaan karatti aaneetiin wanta namni hin taane taanee akkasitti taa'uun jiru namni sagalee kana dhageettan nu badhaa addunyaatti nu beeksisaa isin hin jedhu. Yaada bareeda garuu sila marraa meeqa asitti deemtee? Ani guyyaa sadii as bulee guyyaa sadaffaa kiyyaa guyyaa narraa aqallee haga milkaa'uun beeku lakkoofsa 230 yoo rabbiin namin keessa inshaallah hin beeku yaala namni sagalee kiyya dhageettan garuu akka naaf hubattan Rabbi si amin keessa. Isin eenyu jedhamtanii?
Sagale. Nanti pas saya di lama, orang berkenalan ke yang berat kayak berat, lapor sakar dia, lapor utama kasih berkenalan itu, kalau jerainya apa berkenalan itu cara berkenalan cara berjuang di sana, kalau itu tak kamu wani berkenalan itu mungkin ada segala korban terle asal kutle dapat melakukan le beranak le merah rumah kan itu ni argana benar dan baik untuk namanya kisah Lok sahabat Aho no ala fusunam ni sagale kena hanahi no argana Kam marda ani itu hadir Haji ni. Apaan saya haji dah. Bare dah. Ishi mal dah sih dia rakko kene seram ni. Coba. rakko biya mas da kede ani orang ani kama na chukre kai ko ke dunia na masira nama jira mo sare pada aku asyik tu lowani kerwanya namni amma kaga masih Awaralle kabar ni ramu gara-gara kabar. wani nu rayan Antu tadu ebaran di jalan Insyaallah ini kotani bakal kena tu ini kesaka karena anda tadi nende sinuma kene porra kana kesa bulara akas itu me rahid uma iyo tanra ya garla isi dan kena ya maqaan kiyya Oksee Jeelaan jedhama. Wanni bakka kana na fide haala jirtummaan na fide waan kana ta'eef rabbiin biyya kana akka godhe nu baaseetiin kana maraa keessaa nu haa baasu jenna. Kanaafiyyuu nuuf dhiyyaan nun dagatinaa nuuf birmadhaa isiniin jedha. Rakkoo guddaa keessa jirra. sagalee akka isinii taanaan sagalee isinii taanaan rakkoo keessan maraa akka yeroo gabaabaa keessatti isinii xumuran isinii goona kanaaf isinis jajjabaa taatuma obsaati waa hundaa danda'aati maa qorri ni jechaadha in argina Waan qorraatiin gaafatina waan birii nama gaafata. apa kanallee hin beektanii rakkoo dandaa qabdi Deemi. jadi akka Qorri kun takka qorra bichaa miti. Waa baay'ee nama gaafata. Kana mana hin jirru dukkee keessa waan akkanaa yaadnu. Kanaafiyyuu rabbi biyya tanaa nu baasee waan akkasiillee nu yaachisu jenna. Isin bar takka kana waarsitanillee. Isin takka kana waarsitanillee nama waarsitan. akka nama bashannansiistanii rakkuma tana keessattuu bar faa nama gootanii Awwaara kana keessa cinqamne taanaan rakkoo guddaadha. Kolfaniituma yooma dabarsa wayyaa rakkatanillee yoom ilkaan bishaan godhan bareeda. Yoo walitti gundooffatanii ta'an rakkoo guddaa. sirriidha. Sammuun namaa hin cinqamtii cinqaa guddaa keessa seenanii. Kanaafuu shaashambaa jechuudha. Waan dhufat alhamdulillah jechuudha isiniin jedha. Kanaafiyyuu nuuf iyyaa nuuf birmadha. Cinqaa guddaa keessa jirra isiniin jenna. Insyaallah cinqamtanii cinqaa keessan tama torbee tanaaf faa ati isinirraa dhumattee akkasitti waan biraa waan daawwattan qabdanii Wanni nu dhaamannu isinillee akkuma nuyitti dhuftammoo nu isiniif nuuf dhuftanii isiniif qorra keessa sagalee isinii ta'uuf sagalee nuuf ta'uuf dhuftanii bareeda ka rabbi isinirraa jaalatu galatooma isin mara keessanii du'aa nuuf godhaa isinillee. Homaa miti lammiiwwan koo isiniif jirraa isiniif duunaa isinis akkuma argitan kana shamarran tunniin qorra kana keessaa akkanatti as bulanii as oolanii waan nyaatan waan dhugan malee jechaadha sababa waraqaa iqaamaa kanaaf jechaadha waraqaa iqaamaa kanas argachuu hin dandeenye gargaarti baay'ee nama gaddisiisaa jireenya isaanii baay'ee tokko miira keessa nu galchee jira akkana ta'ullee hin qabani
waan kana dammoo jechaadha mootummaan biyya kana akka itti xiinxallee itti xiyyeeffatee rakkoo uummata keenyaa kana furu abdii qabna. Asumatti isin gabaabsinaa nagaa keessa nu jiraadha isin jechuu. Kan biraas akkasuma viidiyoo kana biyya kana keessatti ayyamu maleedha akka isin biraan ga'u jirru. Viidiyoo kana dammoo wanti isin gochuu qabdan akka addunyaa biraan ga'u qabdan kabajaadhaan isin gaafanna akkasitti.